Gurulmaa waata kana koo danga duraan gartee jettee Abrahaam koo dubbatu gartee miti. Bar guraan dhageessa afaan qaba. Jaarsa mujrim akkasii qabdi mujrimtichi bira taa'eeti. Sasa sibiila namaaf ta'e. Sibiila namaaf ta'e. Ja bira taa'ee maal goot maal si maaleen si goot. Akkuma waan biiftuu na godhanii godhaa gajuun dhageessu ilmoo isaa san gartee mi ilmoo isi kafanee gartee gaara walakkaa keessa waan biiftuun godhin haan jette kun bilaalisi horjaa dhuftee barbaaddu gisee jiru. Ajaa'iba maraa dheedhi jira yaa waan akkamitti taa'e. Maal? Akkamitti si godha? Hee maal? Maal? Foota? Akkamitti si godha? Abjii abjii. Halas. Ha? Hola. Ha? Kuno intala maraattu bineenti maraattuun jaarsisi bira taa'ee fiidiyoo isinii maraniin saya fiidiyoo gallakkisanii jiran jaartii caccabxee afaan hundi laamshee afaan hundi duubatti deebi'ee rakkattee daaraytee jirtu jaartii dhukkooytee jirtu gartanii daawwattoota keenya eenyuutu kos godhee jirtan haqa makhluuqaa haqa namaa haqa zulmiidha. Zulmi. Sani maaltutu sababa ta'eet anummaan isin gartan kun sababa ta'e hin jira honji. Amma harka tokko laafii isin jira. Ganaadha amma miliyoona illee. Afaanoo. Afaanis achi xaddoone afaanis achi garagale harkini isaa fi miilli laafsham amma gurraafi maal ta'eef gurraafi jaatu hafee amma gurraafi ijee isin waa harkitu san. San ta'u hafee amma gurraatutti aane dura. Ammoo balloonis isiniif ba'a. Balloo cinaa dhaabbachuu jira balloo nama cinaa dhaabbatu san nama biraa dhabne namaatu hin jirre jettanii waa takka yaadinaa baflisuun anaa jira naafi eenyu jira waaqa rabbii tokkicha. Inshallah. Naafi yookaan rabbii waaqaa jira nuu cinaa dhaabbata rabbii tokkicha cinaa dhaabbata waa takka wanni takka fiduu hin danda'u namni balaan takka isa gahuu hin dandeessu ni baha hogguu beemmoo. Nama isa hidhee kanaas irraa kafaluun dirqama irraa kafaluu teenya. Amma gaarraa mana ballootiin dhufe daawwattoota aaraan na jirallee waan isin haaseetaniin wanna godhuun qabu. Hidhaminsi balloo kun haalaan na gaddisiisee marrimaan gaastirii kan hin qabne hunduu nakkaasaa jira. Dhugumatti asittiin kun amma kiniin gaastirii tokko liqimsee ol seene haasawallee hin beekuwati daawwattoota keenya wanni isin jechaa jiru balloo mana hidha dhaqeetiin ilaalee dhufe. Balloon haalli inni irra jiru gartee inshaallah humaan joo balloo hiyyaadinaadhaa ni baha. Rakkoon namni gaa hidhamaa jiru ni rakkamaa akka rakkame osoo isin himnee ni beektan jechuudha. Kanaaf ammaan achi dhufee mana isaa ol seene ijoolleen laala jee mana isaa ol seene ijoolleen fayyaa nagaa qabdi jee asirra beegaa quraana hedduu isin haasawaan oolu namni yoo asirra baatee waan hundaa haasofte hiccitii ta'e waan hedduu harkaa. Daawwattoota akkanaan godha jechaaluun mamnu'a wanni itti dhabame isiisan akka isiin akkas taatuun saniifiin akka dhabame ni beektan narraa beekaa gaa waan hin jechuu deemu osoo nan hin jenne narraa beekaan isin jee daawwattoota hordoftoota keenya isin qaqqaalii shaaxiroota waan namni boru haasa'u beektan waan namni keessattuu gaa Oromoon qaqqaaliin teenya sirriitti waa beektanii intala kun goggoyduu bira taa'eeti afaan biiftuu maaltu afaan akkasii godhe biiftuu waan akkamiinta wayima Oromoonatti fedha akkana jaa akkasii isin jechuu fedhe miciyyoon sadarkaa isin irra jirtu agartanii jirtanii biiftuun baantanii biiftuu caccabxuu waan isin irra jirtu harkaa jirtanii jeetii yaada. Kanaaf hadiirmee wajji mana hidhaatii dhufne ballootis ka ibsiif daawwattootaaf. Wanti inni jiru takka jira tasirraa haftee gartee takka taraman itti guutuu taate malee amma immoo namni rabbi irratti argate gartee miti waan fadhee hunuma ni najjaanis hin jaan tokkoffaa duraa gartee ibsii afaan qabamuun sun isi qaamni haabshaa'uun sun gartee miti shariyaa bakka san dhayitee hojii dhaabbatu jirti. Balloon jala yaanee akka itti baafnu gartee nu mala jiraa miti. Wayisiin achiin buttees mormu jirti maallaqa kannite namoonni gartee duraan maallaqa kannee gartee jala deemi jeesii qaddamate sun hundinuu eesee jira bakka sanni beekani hin beekan rabbi alhamdulillah tanaafuu rabbiin irra nuwaansa tanaafuu rabbiin inshaallah balloo hanga irraannee jirra haqaan deemnaa nama zallamu nama hidhu kanumatti aansee waan isin yaadachiisu jaartiin micciir tahiite intaltii maarreen kudha takkaa baanan san
maqaan isaanii kun hundi zaalimtoota kana habadu jecha akkaan isii godhee sagartan jaartii micciir qab godheetu man harkaa baase rabbi wajji maaliif anaa humna qaban joo rabbiin na cinaa dhaabbataa haqarratti rabbiin na hojii jira waaqaan na hojii jira jeetii waaqaa gargaarsifadhee deemaa aadiidha kanaaf gaa daawwattoota isin gargaarsa wanni isin nu gootan koomatti babbareedduu nu barreessanii nu jajjabeessuu taakka ji du'aa nu godhu kanuma waan isin irraa eeggannu kanaafuu warra nama cinaa dhaabbatumta rabbi isin haa jajjabeessu jaani warra nama zallamu kanoo isin haadha qabu zaalimtoonni hundi haadha bamuu isin jenna namni warri nama zallamu warri jireenya namaan feene hundi nu haadha bamuu jecha daawwattoota intalti jalloon tamma afaan jallatee rabbiin afaan jallisee amma gurbaan bira taa'ee kana waywaatu kun as dhuftee ijoollee balloo jechuu kiyya ijoollee balloo tanan naannootti mana balloo kanan naannootteeti balloon illaanuu asitti akka mana isaa hin seenne waan inni tolfatee jiru tana quban qabduu isin naannoittee ijoollee balloo fuudhuu deemte kaa isin akka mucaa wardaa sanatti namni harki hanna balee dooruus tossoo waan jenne oromoon ijoollee daa'imarra rabbi kaayame asiif deemti seenuu dadhabdi ijoolleen naannoittee jan ijoollee ballootu hima zuurtee as duuba mana naannoittee achiin naannoittee yee jettee kan nama maraatee jinnii onnaatetti ta'ani maaliif mana balloo ol seenuu dhiisii naannoo kanallee seentee hulaa balloo qabachuu hin dandeessu maaliif hin beektu isii waan balloon tolfatee jiru egaa namni if dabbaree jira namni waafirraa shakke namni kun waafirraa shakkee abaluu waa'ee na godhu deema shakkinaan namni miliyoonni takka akkuma isin goone beek duraan itti qophaa'ee wanni isaa wanta godhan jirtu takkittii tana ta alatti shaararratti ta mana isaatii fi ta wannaa tolfate ta shaararra qabanii hidhantana isin ammaas ijoollee irra hidhuu fi akkasitti filima sayyaadde ittiin najjaane asii maraattee firraa asii deebite kanaaf gamee Khadiir woman jeebisuu hin beekon gartee intala yahudaa tana gartee intala mujrima tana gartee intala shaytaana tana ganaadha gartee tummaa tana itti aansinee gartee mee habaa sanaabaaf haa toltuufi dubbiin sanaa toltuufiti nuti suma kanaa barakatti qabnee as deebinee wallaan nu barbaannaa inni qabamuun ifaaf ifa inni mas ammaqaan maljee itti daynee bee kaayoon isin baalamaan isin isanii ture hordoftoota daawwattoota kan bi mucaan intalti mucaa wardaa akkas goote ni qabamtiin isin hin jee gurbuma isaa isiin irra fincaantee kanama fincaan obaasetti tanuma isirraa ol kan guyyaa isii jala dhaabbatu kanaa'u illaa wanti siiriitti gooteeti ka wardaa jala hambiftee wardumaa addunyaa tanarratti wardaa maqaan goon hin dhoyne goote ilmoo isaa tanuu ka itti jibbee ilmoo isaa tan akka jibbutu isii godheemisa ay ilmoo isaa gaara ol fayyadu asin makeenaan asin gabbee makeenaan haadhoytu alasitti inni wardaa yoo dandeesse dhuftee isaa fudhatu jee gaara ol kaa geessee egaa ilmoo kafanee gartee miti araba qongoo kanatti kannee gartee bakka sanaan gee malee du'een se'ee yeeganni haasuu jiru argine gaara ol kaa geessee ilmoo fi dhalee gartee akka inni ilmoo fi dhalee akka fadhee godhu. Gafuun duratti namarraa turte taarraan tana ammumaan tana qad jettee sii deebisa. Sababa sanatti rabbiin afaan duuba deebisa jechuudha. Isuma sanaa intala siirii goruu jirtu tana Abiraayim sidaa gartee ka siiriin qaban waan kana godhu taate isallee akkanumaa bi'a. Ammoo siiriitti godhamee jira namni hundinuu ni beeka. Abiraayim qabnee gartee miti inshaallah isin rabbi haala gaatiin balloollee gabbaabna Abiraayimis qabnee siirii irraa hin. Warrummaa waa nama godhu ka tokko biyya tanaa fi biyyattis najjoo hin taane isaan inshaallahu ta'ala warri alladhii sharrak inda Allah. أو مشركوني وندي مشركوني تكون الجون تاو مشركوني وندي نيادما أسي في دلغت نيادما نجلايس بون تاو وري أزجر وري قرتين بيدا نخيس هاي نما من ميد أجر كوني نجلايس بون تاني مكاين كم متاساتو تتافي نقول أجر داوتو تقي سنيمة نين هل كنيز نلاقرتني زي وين أركاجرتني فيديو سمرو أنا كان تتافي نقول أجر نجلاو بون تاني أمو بلوني سنيف با balloo cinaan dhaabbachuu jira balloo nama cinaan dhaabbatu san nama biraa dhabne namaatu hin jirre yettanii waa takka yaadinaa baflisum anaa jira naafi eenyu jira waaqa rabbii tokkicha inshallah naafi yookaan rabbii waaqaa jira nuu cinaa dhaabbata rabbii tokkicha cinaa dhaabbata waa takka wanni takka fiduu hin danda'u namni balaan takka isa gahuu hin dandeessu ni baha hogguu beemmoo
nama isa hidhe kanaas irraa kafaluun dirqama irraa kafaluu teenya. Rabbiin irraa kafalee jiraan. Rabbiin irraa kafaluu jiraan. Rabbiin warra isa miidhuudhaa gartee tattaaffi jiru kana guutuu bara tokko tokkoon gartee amma durii biiftuu darabatti arginee miti warri biraa kan yaatee gartee bal'oo kana gooneyyee taa'ullee gartee miti akkasuma rabbiin nu godhisiisu ta'a. Ta durni turtii tamma harka irratti jallaa gartee miti akkuma biiftuu kana rabbiin gartee ammallee itti aansee qaama guutuu isii haala bisiisu akkasii bakka sanii halkoo hin dandeenye. Dhahinee Ibrahim biraa fuuneeti wardaa bira galchine sheekatti yaafnee du'aatti goonee wallaanna itti dhahinaami warri daawwattoonni warra gartee Abrahaam dhaqqaba. Abrahaam wasan dhaqaa irraa kaa'achuu jiru jira. Abrahaam inni dhaqqabna amma immoo balloo jala irra balloon kunis akkasatti gartee isaa hojjetu kun namnu dhabneeti mana hidhaa kana keessatti deddeebi'u jirra. Rabbi firmaata nu waafitu tana du'aa hin ta'isanillee nu bira gahaa jirti nu laafachaa jirti. Abrahaamis itti deebinaan yeroo waa xiqqoo keessatti gartee fuunee mana wardaa galchine irraa hiinaa sheekatti yaafnee dhahine irraa hiinaa isiin sun akkasumatti taatee isee akkasumatti achitti bakkatti akka jalatti du'aan gartee akkas godhuu teenya inshaallah. Doa inteenyallee ta'isanillee. Daawwattoota dhugaa akkuma hadirjee du'aan ta'isan waa hedduu nu gargaaraa jirti. Du'aan ta'isan waa dhibba meeqa waan jajjabduu meeqa nu laaffisaa jirti. Du'aan ta'isan ammallee itti fufaa du'aan ta'isan nuuf itti fufaa isin jenna fayyaa isinitti haa ta'u isinis bakka jirtan ka biyya namaa jiru ka biyya keessa jiru isinaa milkeessu riskii barakaa qabdu gurguddoo isin haa kennu isin jecha daawwattoota keenya. Nutis warra biyyaa yaa'es rabbi nu haa milkeessu dhalaa fi dhiira kiristaana islaama hunda rabbi waaqeffata hunda rabbi haa milkeessu isinin jecha ammoo oromoo wal gargaaruu hin dhiisinaan isinin jaa asii fi biyyattis wal cinaa dhaabbachuu ilmi oromoo asitti wal cinaa dhaabbachuu ilmi oromoo wal gargaaruu lammiin oromoo wal gargaaruu bakka kufanitti wal kaasuun dirqama nurraa barbaachisu isinin jecha akkumatti fufnee wal cinaa dhaabbachuun keenya itti fufaa. Addan dhaabbannu hanqa addunyaa tanarra jirru khayrii dalagachuun keenya addunyaa tanarra hanqa jirru nurraan oolamu nagaan nu jiraadhaa nagaa isin haa ta'u nagaa